Otoon bultii qabuu jaalalli nama biraarraa na qabe. Tarii hin maraatte moo maal taatee otuu bultii qabduutii jaalalli nama biraarraa kan si qabe naan jechuu ni dandeessu ta'a. Dubartoonni narratti murteessuu dandeessu. Warri dhiiraa immoo dubarri tokko otuu heerumtee abbaa manaa qabduu akkamittiin nama biraarraa jaalalli ishee qabaa kan jedhamu seenaa jireenya koo keessatti hubachuu ni dandeessu. Maqaan koo Arra'ee jedhama. Godina Arsii aanaa Adabaattiin dhaladhee guddadhe. Fagaadhee deemuu baadhuyyuu barnoota koos achumatti ni gale. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyya biyya alaa akkan deemu waan fedhaniif barnoota koo addaan kuteen imala koo gara biyya hambaatti taasise. Tarii ol of qabde naan jechuu dandeessu malee akka namoonni naannoo koo naan jedhanitti ani nama gaariidha. Dubartiin kun jireenyaaf ni taati jedhamees jaarsoliin ollaa keenyaa yeroo hundaa jajanii na dubbatu. Haa ta'uutii garuu ani gara biyya hambaatti kan hin imale otuu namni kamiyyuu naannoo keenyaa na ilaallatee maatii kiyyatti erga ture. Ergan gara biyya hambaatti imalee garuu namoota hedduutu na fuudhuuf maatii kiyyatti ergachaa turanii. Haa ta'uutii garuu an dalagaa koo fixeen nama fedheen jaalallarraa na qaberraa malee nama isin itti heeruminaan jettanitti heerumuu hin fedhu jedheen maatii kiyyatti himadhe. Maatiin kiyyas tole akka feetetti bultee kee ijaarrachuu dandeessanaan jechuun fedhii maatii ijaarrachuu kiyyaa anumaaf deebisanii. Umrii waggaa 14ttis biyya hambaa deemeen rabbiif galanni haa ta'uutii waggaa 2 guutuu mana gaarii keessa galeen dalagachaa ture. Turtii waggaa 2 ergan hojjedhee boodas dargaggeessa asuma magaala kana keessa hojjetu waliin karaa toora feesii anaaf inni wal barre. Afaansaa baay'ee kan mi'aawuu fi yeroo gabaabaaatti gaaffii jaalalaasaa tole jedhee akkan fudhadhuuf keessi koo kan na hawwuu fi hamman ija koon isa arguuttillee isa durseen nama ariifateen ture. Dargaggeessa kanarraatiis jaalalli na qabe. Innis anarraa jaalalli isa qabe. Hedduu na kunuunsa. Darbinee dabarrees dhokannee qaamaan wal arguu eegalle. Booddee irratti jaalalleen koo waliin ciisnu malee jedhee yeroo na gaafatu waaw gonkumaa ani gaa'ela dura wanta akkasii nama kamiyyuu waliin hin raawwadhu jedheeni. Kanumaanis jaalalleen koo deebisee maalii kanan dura raawwatteen beektu moo anarratti gaaffii kana fidda jedhee yeroo na gaafatu haalli gaasaa baay'ee na gaddisiisus akkan kanaan dura dhiira kamiinuu waliin ciiseen beeknu itti hime. Innis baay'ee natti gammadee rabbisiin nama da'aasuufi jechuun niikaa godhannee waliin bultii akka jaarrannu jaalalleen koo kun hariiroo jaalalaa waliin eegallee waggaa 1 booddee na gaafate. Anis baay'ee gammadeen maatiin isaas maatii kiyyatti ergatanii maatiin kiyyas fedhii kiyya gaafatanii tole nuuf jedhanii anaa fi jaalalleen koo niikaa waliin godhannee bultii waliin ijaarranne. Bultee waliin ijaarrannee hanga waggaa 2tti guyyaa tokkollee walitti buunee hin beeknu. Anaaf isa gidduu cabi gogiin hin jiru. Jaalalaa fi wal kabajuun mana tokko keessa waliin jiraanna. Haa ta'uutii garuu turtii waggaa 2 erga waliin jiraannee booda jaalalleen koo jijjiiramuu miti baay'ee natti jijjiiramuu jalqabe. Mana keessatti yoo gaaffii tokkon isa gaafadhe otuu na arrabsuu naaf deebisa. Dhalaa gara biraa otuu siree tokkorra waliin ciisnu na jala ciisee haasofsiisa. Dhiisi wanti kunis jireenya keenya diiguu danda'a jedheen yeroon itti himu maal si dhibe jedhee galgala na arrabsee ganama immoo balleesseera jedhee sobee dhiifama na gaafata. Toora sooshaal miidiyaa akka qeerroo dubartiin arganneetti akka nama bulteen ijaarranneetti yeroo hundaa halkan yaa fayyadama. Utuun baay'ee isatti gadduu fi baay'ee na aarsuu tarii turtii booddeen jijjiirama jedheen haala kanaan waggaa 1 isa obse. Tarii immoo daa'ima jaan godhannee fiilaata kan jedhuunis gadameessa koo keessatti daa'ima ulfaa'eefiin akkan garaatti baadhu yeroon itti himu nagaadhaan rabbi si haa eegu naan jedhee homaas natti gammaduusaas natti gadduusaas otoo natti himiin bakka hojii isaatti deddeebi'a.
jedha. Rabbis na gargaaree daa'ima koo yeroon dahus abbaan manaan koo homaa waan tokkoyyuu garagalee na ilaaluu dide. Inumaayyuu ergan daa'ima godhadhee fi booda akka diina isaatti mana keessa na jibbuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu bulee bubbulee anis keessi koo abdii kutatee isatti jijjiiramaa dhufe. Hangan namicha kana waliin gubadhu bultee keenya irratti namni yeroo naaf hin laanne anaafis maal naaf godha jedheen dargaggeessa kana dura akka obbolummaatti natti dhiyaatuu fi gammachuuf gadda koo akka hiriyaa kootti na cinaa taa'ee na dhaggeeffatu qaban ture. Kanan hanga yoonaa abbaa manaa koo waliin akkan turu na taasises dargaggeessuma kanadha. Abbaan manaan kee guyyaa tokko siif sirraa'uu danda'a naan jedhee abdii otoon kutiin na jajjabeessa. Haa ta'uutii garuu guyyaatii gara guyyaatti abbaan manaan koo yeroo hangana dhawwataa dhufetti dargaggeessi kun bilbilaan irree yeroo waan naaf laatuuf utuun abbaa manaa koo jala jiruu jaalalli isarraatii na qabe. Akka jaalallis dargaggeessa kanarraatii na qabe abbaa manaa koo olittis akkan isa jaalladhu dargaggeessa kanatti afaanii baaseen ofii makootti madhe. Dargaggeessi kun akka hin danda'amnee fi baay'ees akka hin ulfaatu natti himus. Haa ta'uutii garuu innis bultii qabdi jedhee bultii kiyya kabajeeti malee baay'ee na jaallata. Guyyaan ani afaanii baaseetti hime kana boo'ee imimmaan isaatiin akka na jaallatu natti hime. Anis abbaa manaa koorra darbeen karaa haraama ta'een jaalallee koo kanaaf yeroo laachuun jalqabe. Kan abbaa manaan koo yeroo na dhawwate jaalallee koo isa kanatti dabarfachuun eegale. Haala kanaanis otuu abbaa manaan koo narra beekiin waggaa lammaffaa lakkoofsisaan jira. Bor dhumni kiyyaa maal akka ta'u hin beeku. Haa ta'uutii garuu akkan ani ofii hin dogongorretu natti mul'ata. Abbaan manaan koo otuu ni kaana harkaa qabu haadha manaasaa guutuu ta'een jiru dubartii gara biraa faana oolee bula. Anaafis yeroo daqiiqaa tokko naaf hin qabu. Nyaatee dhugee jennaan marmaratee rafa. Fedhii koo gonkumaa naan hubatu. Yookiin na hiikee walirraatii gargar hin baane yookiin immoo bultee keenya hin kabajne. Anis isarratti jaalallee gara biraa hin qabadhe. Keessi kiyyaa sirrii akkanan hin goone ni amana. Haa ta'uutii garuu daa'imni kiyya akka hin miidhamnee fi maatiin kunis akka hin diigamne gochuuf furmaanni ani qabu kana qofaat ture. Mee bakka kanatti dogongorteettaa? Bakka kanatti otoo sirreessitee gaariidha. Yaada naaf qabdan komentii jalatti naaf barreessa. Warreen dhiiraaf dhaamsa ani isiniif qabu dubartii mana keessa keessanii dubartii gara biraa barbaaduun mataa masaafuu cubbuudha. Dubartiin mana keessan haadha manaa keessa waan taateef kunuunsa ishee hin maluu fi yeroo ishee barbaachisu hin kennitaniif yoo ta'e dhiirri gara biraa maddii ishee dhaabbatu yeroo isin hin kenninee fi kennuu fi barbaadu hedduun isaa akka maddii jiru hin dagatiina. Bulteen keessan akka kabajamu yoo feetan wanta hundumaa dursa maatii keessaniif ulfina barbaakenna. Kanaan olitti wanta isin hin barbaachisne maatii keessan dhoksitanii kan gootan turee bulee maatii keessan irratti dhiibbaa waan fiduuf ofiifis ta'ee maatii keessaniif gammachuu ni hir'istu. Yoo kabajamtanii kabajjan garuu maatii gammachuu qabuu fi jaalala qabuun jiraachuu ni dandeessu. Haadha manaa keessan mana keessanitti gammachiisuun maatii keessan seeraan jiraachisuudha. Seenaa kiyya dhaggeeffattanii maal akkanaan jettanis yaada keessan komentii jalatti naaf qoda. Ana obboleettii keessan Ar'ee biyya hambaarraa nagaatti galatooma.